Hi, welcome back, guys. Akkam nagaa arras akkuma kanaan dura beektan seefishtee walitti deemnee jira. Arras barnoota tokko isin fayyada jedhee yaadee qabadheen isiniif dhufee jira. Akkuma beektan Play Store irra yeroo seentan appilikeeshinii buufachuuf yeroo jettan appilikeeshinoota biyya keenya keessatti hin dadhabne fi appilikeeshinoota tokko kan biyya keessan keessatti isiniif hin danda'amu juu akkamitti akka gabbuufanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma agartan appilikeeshina kana OME TV video chat meeting stranger ja application kana kan akkuma asitti agartan this items is not available in your country ja application kun items kun biyya keessatti siif hin danda'amu ja application kana jechuudha karaa qallalii karaa ittiin gabbuufatanii isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf video kana jalqabaa gamaan na wajjin tura isin wanni gochuu isin wanni gochuu qabdan website garaagaraa irratti deemuu isin barbaachisu wanni isin gochuu qabdan Telegram keessan qofa seenuudha jechuudha. Telegram keessan qofa erga seentanii booda as search batanii kana irratti utaniiti APK downloader akkuma agartan kun naabee jira downloader jettanii barreessutu isinirra jiraata jechuudha. Kun akkuma agartan gubbaarratti isiniif bahaa jechuun bootiin inni oriijinaala ta'e buutiidha jechuun kun chaayinaalaa miti. Erga kanatti isiniif hedduu takkaatu kana bahaa isin jalqabarra kan isinii dhufu BOT jala qabu kana buut hatee isa kana kanneen chaayinaalaa buutu jiru kana irratti cuqaasuu qabdanii jechuun bootii kana irratti ni cuqaaftan. Bootii kana irratti erga cuqaaftanii jalqaba wanni inni jala kanatti isinitti agarsiisu start isiniin jaa. Start irratti ni cuqaaftanii start gootan anki already start waan ta'e jiru akkana naabee. Kanaaf wanni isin gochuu qabdan appilikeeshina barbaadan san maqaa isaa qofa asitti barreessuudha jechuudha. Amma appilikeeshina reef Play Store irra saniin itti barreessaa jechuudha. OME TV yeroon itti barreesse as senditti godhu appilikeeshina kana guutuu isaa kun akkuma asitti agartan naaf gabbisee appilikeeshinoota sanii dhiyaatanillee naaf fidaa jechuudha. Akkuma agartan kanaaf wanni isin gochuu qabdan appilikeeshinii isin itti ergitan san as keessaa isa kam akka ta'e dubbisuu qabdan. Kun akkuma isa agartan gubbaa kanarra maqaa appilikeeshina kanaa jira. Kunis kanuma isa dhiyaatu akkasumas kunillee kanuma isa dhiyaatu kunis kanuma isa dhiyaatu kunis kanuma isa dhiyaatu akkasumas appilikeeshinoota sanii dhiyaatan hundallee nuuf kaayaa jechuudha. Kanaaf wanni isin gochuu qabdan ka jalqabaa appilikeeshina keessanii san irra ni cuqaaftan anamma kiyya kana waan ta'eef kana irratti ni cuqaasaa jechuudha. Ka jalqabaa san irratti kana irratti ergaan caqasee kun akkuma footoo isaatii wajjin nuuf baasaa jechuudha. Kunoo jala kanarra wanni inni kaayaa jiru verjina bilbila keessaniitii wajjin kadeemuu isiniif kaayaa jechuudha. Isin verjinni keessan verjina bilbila keessanii 4 moo kam akka ta'e irratti cuqaasuu qabdan. San irratti erga cuqaaftanii amma kiyya 10 filadhaa jechuudha. 10 irratti ergaan cuqaa asii booda download batan bakka itti kana irratti nin cuqaasaa jechuudha. Download batanii kana irratti erga cuqaaftanii booda appilikeeshinicha akkanatti isiniif kaayaa jechuudha. Opsaan appilikeeshina akkana kun verjina 10 haa ta'uyyee asitti baasee jira. Ammas appilikeeshina faayila isaa akka gabbuufattaniif akkanatti isiniif erga san booda isin wanni gochuu qabdan mallattoo download jiru kana irratti cuqaasuu qofa jechuudha. Daawwattoota kiyya kun akkuma agartan asitti deemuu eegalee jira. Appilikeeshiniin irratti tuqadha jechuudha. Deemuu eegalee jira. Viidiyoo kana laayik gochuu fi hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa isin jaa. TikTok chaanala kiyya laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan akkanaa kanneen tech tippii wal qabatan YouTube chaanala kiyya Saifishtech jaa ni argattu. Bye bye.